Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kabajamtoota fi jaalatamtoota xaalimul ilmi 24 jala tarkamtan bagaraataaf dalalan jirattin asmaatti selekshiin jettan harreemoo kan waliin barannu akkuma barumsa darbe keessatti waada waliif gallee turre amma immoo kan waliin ilaallu akkaataa filoo piroofaayilii markazatti hojjetan piroofaayilii markazaa kamitti akka hojjennu har'a barumsa keenya kan har'aa kana keessatti kan waliin ilaallu tahaa jechuudha. Ergaan kabajamtootaa fi jaalattoota biyyaa warreen wayii chaanaalii kiyyaa bareedaa kun ITV keessan irra galuudhaan asirratti immoo seerchii gochuun jechuudha. Seerchiin erga haala kanaan seerchii gootanii jalatti walaloo akkasumas barreeffama adda addaa kan jalatti isin argamu kan waamichaatti nu hojjetan kan Akkasumas kabajamtootaa fi jaalatamtoota asirra garuudhaan sabaskaraaybii fi laayikii akkasuma sheerii wajjin dagatanaa isiniin jennaan kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyya asumaan indaa barumsa guyyaa har'aa qabadhee dhufeetitti isin dabarsee jira sanimmoo walirra kaa'achuun dagatan